بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هردفتوتا كي يقالي كبجمو فيديو الرأغنا رتي إن شاء الله برمسا أكان نماتي ترولي الله إن شاء الله. درسو علمنا ما كني والقطمتي مثلا يراجر akkasuma gabaabaa jira, jiddu galeessa jira, diimaa jira, gurraacha jira, jiddu galeessa jira, hedduudha jechuudha. Garuu seenaa har'a waliin ilaallu kun intala sifa jiddu galeessa qabdu, yaani waa hundarrattuu jiddu galeessa jirti jechuudha. Intalli tuni mucaa ollaa wajji wal jaalatanii wal fuudhan. Eega wal fuudhaniin booda jiruu ofii bultii ofii kana wal gargaaruuf jecha sharikaa bootaa uffanni itti oomishamu sheentee jaarsa ishii kana bultii kana keessatti gargaaraa dhufte. Akka kanatti osuma deemanii amata eega ga'aniin booda ilmoo dhalaa takka argatan, intala dhalaa argatan jechuudha. Yeroo kana jaartiin isaatuun dhalaa intala durbaa takka dhaluun yookiin dahuun hedduu takkatti dhagiyamee hedduu takka jibbe jechuudha. Akkuma beekamu dhiirri yaani jaarsa jechuudha. Dura wanni inni argachuu barbaadu keessattuu irra hedduun dhiiraas jechuu kun dhiira ilmoo dhiiraa argachuu hedduu hawwatuma fedhe haa ta'u, garuu dhiira argachuu fedha jechuu dhiirri. Walumaa galatti intalli tuni intala dhalaa yookiin intala durbaa dhalteef yookiin deesseef. Jaarsi kun hedduu jibbe. Ammallee intalli tuni akkasuma xiqqoo turtee ammallee ilmoo lammataa dhalaa dhalte. Jaarsi ammallee jibbaan hedduutu dabalame. Ammallee intalli tun sadaffaafillee amata 4 keessatti ilmaan durbaa 3 argatte. Yeroo kana jiruunillee itti heddummaate, zuruufni masruufni adda addaa waan itti heddumaateef jaarsi biyya alaa saafaruu murteesse, yaani dalagaaf. Yeroo kana jaartiin tuni qabeenya qabdu ka warra shiirraa yeroo fuutee mana isaaniitii baatu godhaniif dahaba qabdu mara gurgurtee jaarsi ishii kun akka mushaarri yookiin nooliin isa geehee biyya alaa san deemee hojjetuuf goote. Jaarsillee ni deemee biyya san tahee hojjechaa haga danda'e xiqqaattullee masruufa jaartii isaa tana erguuf ka'e. Warri jaarsa ishiitii kun amata haganaa jaarsi haga bi'irraa turuu takkaa hin gaafanne ishii warri ishiillee ishiin gaafate. Intalli tuni akkasumatti obsaa jiraachuu kaate. Osuma jettuu amatillee turullee jaarsi ishii kun biyya sanirraa bifa bareedaan uffata bareedaa haala uffateen bifa gammachuu qabuun biyya sanirraa dhufe. Yeroo dhufu kana intalli tuni kiiloon ishii yookiin ulfinni yookiin furdinni ishii sun qallatee bifni ishii sun jijjiiramee haala jiruutii fi haala guddisaa ilmaanii keessatti haala ishiin rakkatteen dhufe. Yeroo dhufe kana inni bifa gammachuu bifa uffata jijjiirate bifa adda addaa hin dhufe. Akkuma dhufetti jaartii isaa tanaaf himeef akka fuudhee ilmoo dhiiraa jaartiin isaa garaa qabdu biyya sanitti akka dhiisee dhufe, ani as taa'uu hedduun dhufne ilmoo jaartii fuudhee jaartiin tiyya ilmoo dhiiraa garaa qabdi xiqqoo booda nan deebi'aa jedhee. Yeroo kana jaartiin tuni akka hiiku jaarsi ishii kun akka ishii hiiku murteessite. Yeroo kana jaarsi kunillee waa takka itti hin dhaga'amne, maaliifin isa biratti hiikaatiin akkuma bishaan kaafatanii dhugan kana jechuu yaani waan salphaa takka jechuu hiikuuf. Yeroo ishiinillee hiikaatii gaafatte kana jaarsi kun intala tana hiikee ishiinillee ofirraa deemtee innillee gara biyya sanii deemee intalli tuni bootaa huccuun uffanni itti toshamu hojjettu san duraan xiqqoo turte daran jabaattee sharikaan sunillee guddatee uffata san gurgurattee jiruu ishii fooyyeffattee faa jiraachuu kaate. Haga ture namichi sun biyya alaa sanirraa dhufee intala jaartii isaa tana soquu ka'e. Yeroo kana jaartiin maal jetteeni ni dhageessa. Jaartiin isaa akka jaartiin isaa ishiin biyya alaa fuudhe sun haadisaan ilmoo waliin du'an dhageessetti. Yeroo kana ilmaan dubaraa kana laali narraa fagaadhu jetteen. Yoo laaluu feete ijoollee laali san booda jiruu kiyya keessa narraa fagaadhu jettee nama saniif dhaamte jechuudha. Viidiyoo kanarraa maal barannaan namatti boonuun waan rabbii sii kenne takkaaf keessattuu bareedaa ta'u dhiira ta'u dhalaa ta'u rabbiin namaa kenna
namni kun osoo intala tanaa jiru gammachuu wal gargaaraa osoo jiraatanii maalimaaf ilmoo dhalaa dhaltiif jaartii isaa kana akkana godhee bultii isaa kana intala tana qalbii cabsee ofiisaa illee jiru gammachuu hin jiraanne akkis bileen kiyyaa nama kamuu waan rabbii isinii kenne irratti ilmoo dhalaa tahus dhiira tahus bareedduu teetus fokkattuu teetus waan rabbii nu kenne irratti alhamdulillah jennee jiruu keenya gaarii haga dandeenye wal gargaarree haa jiraannu isiniin jedha. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaataa isinitti tole laayik sheer sabskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraa wal agarutti nagayaan naa jiraadha. Akkasuma immoo yaada gaggaarii koomentii jala yoo yaada qabaatan illee kaa'achuun dagatinaa. Asumaan immoo warroonni jilbaaba barbaadan raqamni kiyya ni jira. Na dubbisuu dandeessanii isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh.